كوبي ورا بجيت نشوف كوبي أنيمالين فداموني بيتا بشان نجرا بشان كداخن هارون نجرا هارون جرا سيرا جدال كتمان تيجي أتشندومان لقجنا مجر أسينغرا ناودنا في حواس بقجنا مجر مالي أكنا مالي كجرتي كتمان بشان أكنا مركمتي اوكي بريدة بقى أمي كبيرة شيء شفا شفا ولا شمر اللي هو ما نشمر شمر اللي مرتو بقى تكلا أما اللي كسمة داخني أما اللي أنت جيرمني أما تي أما كدور سني كذي والله أكاماتي يو خرب جاغل كدور سني نداي تاريته نداي توبر كاغو إذا كاو كم ترى أنت أنا يا فكرة أنا كتير no ani kini tisen akan matin cudan sen akan matin dah kada ke video mfra ora bawante akan matin sen ora bu wadne akan matin sen injira ana sinjere gute laini ya akos ay wan bro shampori ni jira laini ni jira hori ni jira shampori la ba kana jira la lagu masawa kare takar mo na ubara kae ila fa zambaka tongoro bicha ke machi taran tongora mali frafire kana mango mna aya wan bro mal tijir hori ni jira yo hori ti kanga bro ro hori me kawal an hori wani barbadu famo hori da akan baji hori ba e kam na hori jidda manga na nuji ha kudan ke ta iya ma ka family nelmatu ati to kolle chai sangaptu yaw ta kayara da witana bijiru tanaken no wenka kamali pinjani beta kagafa tursi hannan sai yo jirate kun taibsi shatin tukina jani te ci kaban bete mogatti labbare yoro bakasi jirdo ko wanga ma gafa sanna kendan yamma takka ay in kurkurani bar mali in kurkurani ta mali da ci batte gurgurtani ko wanga zaga hin gurguran yadan no khay suma fa mali fatta kafara we biye jirta nama biye jiru wan isa hin tukon achuma khanit si yadatan tabalu san sinja wani ga moji ko wana kasi be ko to na ka ta jala da ni gurgurtani hinjir wallahi yadan no mali mina gar mawdi kana ta ne mali na yana nan wallahi kasinin jiru nama biya be wan takkan qabatani wan sanin siyadatan mana kaisa wan abalu jambaka wani abalu ni jirti akas wan tay takka baka hijir yaro da kasiyadatan yana warri haro jil kan naradi diya daga jetti menati wazza gafa ta jirti saat diya mirani jira jara warri haro jil ega derkam saibon duga wallahi aradi mufati bali aradi mufati arran tala na fi mijoynya fi duran arra haqatarun ti hanin bo fe Achi raketin TikTok sena TikTok gizen sene biyete sani jeti na chibe si sabaka enjir tu jana jiran kuno injir tu jani rati demo udatani warra ganda si kena jira warra ganda warra biyete ti warra biyete ya gutan walla ma ana wala ma kawan wai si dawatan ka famous ami amma TikTok amma famous sani te kana si dawatan si jara tani si shan tanya sene mare ka oromo te am mal jette radevi amma kabiya ko ha miti singir amma ka oromo Koromoti abbani min farsi ne isa ga farsi wallahi akana na bane numa zamanan ma kasma warsa zamanan ma man nasiya sabbai farsa anumatu ana ifin jechu ko dioti ana ne namni do fesi bi ka fay bunjur wallahi farsi do ga fay koromoti o biya ko famit jalata ifsi shamale nam to kun kabdan kuno koromoto ko fa warri biya ana mun diga wada farsu kan jara do garu ma sifata jechuun akkana sontaan yaa'u adda ganda kiyya keessa yaa'u baay'ee ma jira gin injira na jalallee mutanii garuu ammoo yaa'u ati fayyimasa ganda keetiiti ati fayyimasa ganda keetiiti animo hara masni way takkaalama jira
Yoo akkas taate akka hararii jettee barbaalee keessallee guutere waan isaa qofa ta'e guute. Ani Dubaay ganda kiyya keessa lakkifee masa hedduu jira ana qofaamti. Ganda kiyya naannoo itti dhaladhe hedduu jira kanatti jiru. Eessa dhaladhe? Interfuu na godhuu deema narraa dhorkaa gaamma. Maarraa gogaa guutuutti silaa afaan keessaa ta'e eessa dhaladhe? Inni narraa adii siyaaqee. YouTube gubbatti ni mudeema narraa adii siqaa. YouTube gubbatti na waardii fuudhee uummataa fi mudeema asin na jalaan fashalini uummanni waraabee mummuree naaf facaasaa narraa adii siqshaa. Haasee waan biroo nagee qabdaati. Nagee qabdaati jirta fayyaadha. Maakiin eessa baddee eessa jirti? Maakiin teenyee eessa jirti? Carcar. Ani laa carcarii mitiin. Harar gadii kanatti hin daladde. Harargee bahaati. Garaagarummaa qaba. Carcar jechuun harargee bahaati. Harar jechuun harargee bahaati. Etaan bahaan taallixa. Harargee lixaa harargee bahaa jaani. Harargee lixaa harargee bahaa garuu harargeen takkuma ree walumatti. Takkuma harargeen garuu akka amma isin baalee keessa arsii fi jettan arsii keessa baalee jira shaashamannee jira. Gidduuwaa waliin jigaarri gidduuwaa. Baalee akka baalee jirti. Arsiin illee arsii bahaa arsii lixaa baalee jedhanii jiran. Akkasiin naasirreessu kamana duubuun barsiista isaati. Akkasii kun nutis akkasitti harargee bahaa harargee lixaa akkasii qabna. Uummata kana biratti waan biroo naasisiiste akka uummanni waliin dabaluu TikTok irraan jira. Baalee arsii fi nyaatti rabbii. Arsiin maqaa gosaati. Akkamitti? Jechuun gosti arsiiree amma qubannaan lafa amma sigalee lafa kanneen roon qubatu gosti isaanii arsii marti isaatu baalillee ta'ee gamnallee qabatillee sigalee. Innaa amma baale jechuun maqaa biyyaati lafa saniiti. Arsiin ammoo gosa maqaa gosaatiin arsii jedhanii isa waaman. Jedhee garuu ammoo yoo maqaadhaan arsii tan achi gosa kaanii maqaa waaman. Arsiin illee arsii keessa maqaa qaba. Diidaa arsii diidaa arsii maalii biraa jedhanii hin jiru. Akka nuti fakkeenyaaf harargeef hin jennutti isinis guututti arsiif hin jettan maqaadha gosa jechuudha miti. Arsiin maqaa baalee lafa. Baalee lafa. Shaashamannee noo. Baalee biyya jechuun biyya. Shaashamannee noo. Shaashamannee katabaaree magaalaadha. Shaashamannee bisa arsuma jaamtiin. Shaashamannee akkas dabalatee. Wakee saree katamaa arsii keessaa shaashamannee guddoo shaashamannee akkuma katamaan maa wadaa harargeedha miti. Naa dirree waan harargee waami. Yes akkasuma shaashamannee maaliin katamaaree kun shaashamannee roobee baalellee lamu katamamaa kunniin. Okay amma naa galee duraan umaan jennee nagee qabdaa ati jirtaa fayyaadha akkasii kaa ni eegas boodoo. Baalee biyya ta'uun beektu. Laaniin beekaa akkamiin beektaa gizee nama takka takkaan amma warra baaleetiin laala akkam jettaan arsii gizee ta'e an arsii miti baalee siin jaa sii galee an arsii miti baalee barsiin jaa gizee sannaa. Maaliif? Naannoo jiraatu sun himatere. Gandasaa himate fa'a. Miti. Duba arsiin guututti arsiidhaan nuti lafti teenya gosti teenya arsiidha eegatti ati arsiidhaan miti yoo siin jee waan rakkoo qabanaa hin milka kanatti. Harargee jechuun gosa. Gosaa miti harargee jechuun axxaqaalaa keenya guututti miti harargee. Arsii ati nama gosti ta'e maal yoo itti nagaafatte gosti walumaa gala takkuma arsii sun jechuun danda'a. Gosa arsii keessaa gosatti heematuun giin baale jechuun naannoo qubsuma bakka inni itti dhalatee sani kaa baale jedhee himata. Okay, akkasii ture. Addaa qubsuma lafa sanii fi maal taate seetu. Hai, sibira taphataa jira. Biyya waggaa meeqa waggaa 8 foottoonii bulchanii bar.
بيتك بالي ورا بليسو هيا